nagaan waaqayyoo isiniif haa ta'u akkam jirtu nagaa keessanii nagumaan waaqayyoof galanni haa ta'u waaqayyoo guddaadha waaqayyoo akka biyya keenyaatti immoo bara haaraa isiniif fidaa jira guyyaa lama booddee gara sanatti dabartu baga waaqayyoo ittiin isin ga'e maqaa waaqayyoo bara baraan ulfaatu isa kanarratti nanaasaa yeroo biraa garuu amma yeroo barri geeddaramu kana bakka baraaraatti kanattaa sanattaa yeroo jennu bara kan geeddaru waaqayyoodha. Deebi'ees immoo akka dhuunfaattis mee gaafateenye yaannu kadhati keenya kun haasaan keenya kun waaqayyoon hin geeddara yaada isaan geeddara moo waaqayyotu nu geeddara. Amma nuyi waaqayyo sana godhii kana godhii sana godhii yeroo hundumaa rakkoo keenya irratti xiyyeeffannee kadhanname jechuudha. Waa'ee ulfina waaqayyoo hin kadhannu waa'ee guddina waaqayyooti waaqayyoon galateeffannee hin kadhannu natti mul'atu inni biyya keenya irratti mul'atu jireenya keenya irratti mul'atu hin jennu waraana hambisii rakkoo hambisii dhukkuba hambisii HIV qaamisa kaansariin qaamisa koronaan kana godhii sana godhii kana godhii sana godhii namuma customer service goona waaqayyoon al tokko tokko jechuudha kutinuma jenya sana godhii kana godhii sana godhii kana godhii soomnees maal goonees gaafa kadhannu sana godhii kana godhii numa taasaa malee waaqayyo badaasaa deebi'ee nu taasa'u hin arginu dhugaa ta'uu yoo ta'e waaqayyo moo sana godha kana godha jenna waaqayyo garuu specific dubbii isaa wajjin kan walii galu malee hin godhu. Waggaa tokko soomne ji'a tokko soomuu baannes guyyaa tokko soomnes haa ta'u kadhannes waggaa tokko kadhannes waan yaada isaa wajjin walii galu duwwaa godha waaqayyo. Na kanaafi waaqayyoon gubboo miti kadhannaanis jechuu kooti wanti nu goon hundumtuu faarfannaanii waaqeffannaan gubboo miti isa jijjiiruudhaaf waan tokko iyyuu waaqayyoo dubbii isaa irratti nutti meera waan ta'uun irra jiraatu biyyi lafaa kun biyya cubbuun guute biyya rakkinaan guute broken world baqa waan hundumaatiin kuba keessa guute erga cubbuu addaan hojjetanii bishaan tameebaa godhate jaardiyaa godhate hojii nagadanii kassaruu jira qotanii kassaruu jira wal waraana jira wal jibbatu jira waraani dhaabbachuu hin danda'u jibbi dhaabachuu hin danda'u lolisi dhaabachuu hin danda'u miqnaan isaa namni waaqayyotti deebi'ee gooftaa Yesuus Kiristoos yoo amane malee maaliif Efesoon boqonnaa 2 kaatanii olaaltanii cubbuu keessaniif irra darbaa keessaniif du'oo turtanii jira. Du'oo warra turre gooftaatti gaafa amannu gooftaani du'aa nu kaase jechuudha. Kun immoo eenyullee Kiristoos yoo ta'e Qorontoos 2:5 kan uumama haaraadha. Uumama haaraatu ilaalcha haaraa qabaa yaada haaraa qabaa erga araaraa baatee deema. Qorontoos 2:5 kan meedame tokkotu dubbisa. Erga araara nama haaraatu yaada haaraa qaba. Nama dhiisuu danda'a, irra darbuu danda'a. Namaaf waaqayyoon dursee waaqayyoon wajjin walitti araarsa deebi'ee namaaf nama walitti araarsa. Anaa waan baay'een naa dhiifame. Namni lammaffaan dhalate du'aadha waan ta'eef maal abbaasee kana naan jettee maal abbaasaa kana naan jedhee ijaa ba'uuf arrabsuuf rukutuuf ajjeesuuf deema. Kanuma bakka biyya lafaa gara lamatti baatee jirti. Amaneeras jedhanii warri hin geeddaramne biyya lafaa kana fooyyessuuf waraana hambisuuf rakkina hambisuuf dhukkuba hambisuudhaaf fiiganii turuudhaaf garuu wanti tokko wanti jijjiiramu tokko hin jiru dhugaa haasa'uudhaaf yoo ta'e. Namni waaqayyotti deebi'ee qalbii diddiirratee macaafa seenaa baraa 2:7 irraa akka jedhu sabi maqaa kootiin waamaman ijoollee waaqayyoo gara waaqayyootti deebi'anii yoo isaan na kadhatan cubbuu isaanii nan dhiisaa fi biyya isaanis nan fayyisaa jedha. Utuu gara waaqayyootti hin deebi'in walitti deebinee marii teenyee sibsabaa teenyee waan tokko wanti goonu hin jiru keessi keenya yoo geeddarame lamaffaa dhalate maleessa. Naa kanaaf Roomee 8:29-30 ijoollee waaqayyoof rakkoo nurra ga'u dhukkubas ta'e rakkinas ta'e qobaas ta'e jireenyas ta'e wanti barbaade nurra ga'u waaqayyoo gaarummaadhaaf godha gara ilma isaa fakkaachuutti nu geeddara gara gooftaa Yesuus Kiristoosiin fakkaachuutti nu geeddara waaqayyo ilma isaa akka fakkaannutti nu hojjeta. Karaa hundumaa dabarse waaqayyoof wanti hundumtuu karaadha kanarraa kaasii sanarraa kaasii miti gaafa lammaffaa dhalannu gara mirga waaqayyo abbaa teenyee waan hundumaa achi gad ilaalla nama lammaffaa dhalate nama haaraa ta'e yaada isaa jireenya isaa haaraa ta'ee fi dhukkubas ta'e qobummaas ta'e bal'inas ta'e rakkinas ta'e waan wal caaluuf hin qabu. Hafuuraan ol bahee gara mirga waaqayyo abbaa taa'ee gad ilaala. Wanti tokko wanti isaa wal caalu hin jiru. Argachuuf dhabuu wal hin caalu. Dhukkuba fayyaa ta'uu wal hin caalu. Wanti hundumtuu ija waaqayyootiin ilaala. Gaafa sana dhukkubis seexannis wanti hundumtuu dhiistee baqatte. Phaawuloosiin nan beekaa itti seexan. Warra kaaniin wallaaltee karaa baatee irratti cirte.
Senegal ani biyya lafaa somanarraa qabdu galatee lama iddamarraa ani akka Kiristoos fannu sarratti fannifameera waa walirraan barbaannu biyyi lafaa seexanis foonni somarraa dhabde Phaawulos irraa akka kanaadha lammaffaa dhalachuun malee fiiksi godhaan deemu Waaqayyo nuyi fiiksi dhukkuba dhube na fayyisi rakkina dhube na fayyisi hojiin dhabe naa kenni fiiksi iseedhaaf immoo xinnoo galateeffannee yoo ta'uu baatee waan tokkotti gormu kanas ta'e Waaqayyoon bilbilanii akka namoota kanan dhabee sanan dhabee jedhanii akkuma biyya kanaa kireeditii yookiin immoo waan biraatti himatanii hin godhina. Waaqayyoon guyyaa marakkinaaf guyyaa bal'inaa yookiin waan tokko dhufaaf itti finnee sana godhe kana godhe kaastamar sarvisii keenya miti Waaqayyo. Kanaafitu waa'ee marakkinaa boo waa'ee jireenyaa boo waa'ee maalii boo miti Waaqayyoon na geeddarii jedha ilaalcha koo geeddari jireenya koo geeddari jimaatuma sabba duraadhuma Paagumee 5 maskaram tokko gidduu December 31dhaaf 31dhaaf January 1 tokko gidduu wanti tokko jijjiiramin jiru mistiras hin jiru xinquraanis hin jiru maajikinis hin jiru Waaqayyo jireenya keenya jijjiiru jireenya keessan haa geeddaru maqaa gooftaa Yesuusiin hoo geeddaramne gaafa sana waan haaraa argina. Thank you.